raadiyoo Finfinneeti. Raadiyoon Finfinnee sagantaa isaa torbanitti guyyaa tokko gaafa qibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti isiniif dabarsu amma eegala. Fulaaraan caqasaa jirtan hundatti nagaan keenya isin qaqqabu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo harka fuune har'i onkololeessa 31 barrii 2017. Darara guddatu jira mana nidhame keessa nama qofatu dhamaa ture manattiin gubbaan mana poolisii waardiyaa irra taa'u jira jalli man dukkanaatiin nama tokko qofatu keessatti dhama nama hin ciibsitu dhaabattee akkuma gidaarumatti hirkachuu maal malee ciisuun hin danda'amu. Baay'ee dhiphaadha. Kan keessa namuma tokko fayyadanii akkasiin dararaan sun nurra gahaa ture namoonni baay'een dararaasanii itti tumaasanii fi namoonni baay'een achi nu bira wareegamaniiru manuma dhaqaaletti kan keessatti. Tursiin isaanii adda. Fakkeenyaaf akkuma nama akka nam tokkotti iji tokko na gurrisi tokko na dhaga'u ilkaan kanneen qeensi miilaa narraa buqqa'ee jira. Ammoo nama saniin ulumaa mana dukkanaa kan jiru waggaa 10 murteessanii. Bareeda waraanni tokkummaa isaa jaalalli isaa baay'ee bareeda ture. Waraanni ammoo hooggansa gahaa dhabuu hooggansi dimokiraasiin achi keessaa dhabamu istoofnaan waan ta'uu qabu haasa'u waan barbaadde waan dubbatamuu qabu dubbachuu dhabuun hin jira. Nama waa dubbate ammoo ergaa diinaa qabda jechuun hin jira. Ergaa diinaa qabda shakkiin hidhuun moorama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra wayyaaniin dadhabdee wayyaanii harkaa bahee dhufee asitti kan kaartiin ajjeechaa fidhaa irra fudhatama qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti warri nu dura seenes yoo gaafannu bobba'eera jedhanii boodoo dhageen kan kaartiin irra fudhatame jedhanii booda kan waliin seenallee mooraa leenjii keessaa baasanii abobboo jedhanii leenjimaan fi abobboo jedhanii mooraa biraa fidanii achi booda kan kaartiin irra fudhatamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo miidhaa mootummaa kanarraan geesse hin argine mootummaa kanas dhaabbatee isaa waraanus argine isa dha'us hin argine. Ta'ee jedhaniituma sababa uumanii Oromoo duuba deebisuuf qabeenya isaa irraa jireenya isaa irraa maatii isaa irraa duuba deebisuuf waan ta'ee jedhanii uuman malee addi bilisummaa Oromoon baay'ee biyya keessa jira. Addi bilisummaa Oromoo asiin mootummaa akkana godhee lafa kanaa qabate kan jedhamu illee dhageen hin argines. Kanuma ta'ee jedhanii sababa Oromoo ittiin cabsuu fedhani. Bara 2005 irraa eegalanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ka turanii fi ergasiis waggoota 6 oliif mana hidhaa Itoophiyaa keessatti dararaa argaa ka turan obbo Duula Dhaqabaa jedhamu kan amma isin dhageessifne qophii addaa keenya har'aa keessatti keessummaa godhannee jirra. Sagantaa keenya har'aan kan isin faana turu an Odaa Sabaadha. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'uun akkuma yeroo halleeyyuu afeerraa nuti isiniif qabnudha. Sagantaa keenya har'aa oduu gurguddoo torbanii isin dhageessisuun haa eegallu. Itoophiyaan humna waraana ishee 200 lakkaa'aman gara Sudaan kibbaatti ergite jedha. Odeeffannoon Sudaan Tiriibuu irraa arganne. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaan waraana ishee gamasitti kan ergiteef nageenya eegsisuuf akka ta'edha. Haa ta'u malee odeeffannoon gama marsaalee hawaasummaa garaagaraan arganne akka mul'isutti miseensi humna waraanaa Itoophiyaa gama Sudaan kibbaatti ergaman hedduun lammiidhaan Oromoo ta'uu fi hangaa'otiin humna waraanaa Itoophiyaa haala kanatti gargaaramuun lammiilee Oromoo biyya keessaa fageessaa akka jiranidha. Hiriira mormii Oromiyaa keessatti torbee darbee gaggeeffamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Akka Operaayit gabaasetti hiriira guyyaa gaafa kibxata onkololeessa 24 magaalaa Amboo keessatti adeemsifameen waraanni federaalaa dhukaasa hiriirtota irratti banuun namoota 10 ajjeesuu fi kanneen 20tti lakkaa'aman ammoo madeessanii jiru. Mormiin magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa ture kun dhimma hanqina sukkaaraa magaalicha keessatti mudatee jiruu fi konkolaataa sukkaara fe'anii magaalicha keessa qaxxaamuraa turan dargaggootni ugguruun kan wal qabate ta'uu kan gabaase Addis Standard balaan sun akka uumamuuf sababa kan ta'e humni raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaa federaalaa magaalaa biraa irraa Amboo seenee hiriirtota irratti dhukaasa eegaluu akka ta'e ragaalee isaa wabeeffachuun Addis Standard ifa godhee jira. Hiriirtota daandii cufanii mormii gaggeessaa turan irratti dhukaasa banuun miidhaa qaamaaf ajjeechaa kan raawwate humna raayyaa ittisa biyyattii yookaan agaazii jedhamuun kan beekamu ta'us Afrikaan News gabaasee jira. Akka gabaasa Addis Standardittis walitti bu'iinsaa fi mormii Oromiyaa keessatti dhalateen torbee tokko keessatti lubbuun namoota 30 olii darbee jira.
Oduun wal qabateen imbaasiin USA Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessa jiru rakkoo nageenyaa magaalaa Amboo keessatti onkololeessa 24 irraa eegalee uumameen wal qabsiisee akeekkachiisa kennee jira. Afrikaan News akka gabaasetti imbaasii USA dhimma nageenya biyyattiin wal qabsiisee ji'a 3 keessatti yeroo 6ffaaf akeekkachiisa kennaa jira. South Sudan keessatti gareen riphee lolaa haaraan mootummaa Salva Kiir mormu dhalate jedha Sudan Tribune. Gareen kun National Resistance Front Army kan jedhamu yoo ta'u kan uumames baatii fulbaanaa hanga onkololeessa bara 2017tti garee mormituu biyyattii hunda waliin marii erga taasisee boodadha. Akka gabaasa kanatti National Resistance Front Army'n gaaga'ama wal waraansaa fi tasgabbii dhabuu Sudaan kibbaa keessatti babal'ateef furmaatni bulchiinsa biyyattii gara federeeshinii sabdaneessaa fi ofiin of bulchuutti bocamuu qaba jedhee amana. Biyyattiif jijjiiramni bu'uuraa kan barbaachisu ta'uu kan amanu gareen riphee lolaa haaraan hundeeffame kun nageenya waaraa biyyattii keessatti argamsiisuufis kaayyoon inni hangafni biyya Federal Republic of South Sudan jedhu goomsu akka ta'e gabaasaan Sudan Tribune kun beeksisee jira. Mootummaan Somaalii aangaa'ota nageenyaa gameeyyii lama aangoo irraa buusuu BBC'n gabaase. Hoogganaa poolisii biyyattii Abdullah Hakin Daahir Saidii fi dura ta'aa tika biyyoolessaa ta'an Abdullah Muhammad dilbata dheengaddaa aangoo irraa buufamu kan ibse gabaasaan BBC kun murtiin kun kan fudhatames erga hidhattootni Al-Shabaab gaafa sanbata duraa dheengaddaa magaalaa Moqaddishoo seenuun boombii dhoosanii lubbuu namoota 27 galaafatanii booda ta'uu fi murtichis walga'ii hatattamaa kaabineetni mootummaa biyyattii taasisanitti fufuun kan beeksifame ta'uu gabaasaan kun ifa godha. Oduun har'aaf qindeeffannes akka kana. Tole egaa obbo Duula Dhaqabaa raadiyoo Finfinnee irratti dhiyaattanii gaaffii nuti isiniif dhiyeessinu irratti dhaggeeffattoota keenyaaf yaada keessan laachuudhaaf qopheessanii waan nu dhiyaattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinneetiin guddoon isin galateeffadha. Ayyee isinis hedduu galatooma. Obbo Duula Dhaqabaa eenyudha namni jedhu dhaggeeffataan keenya yoo gaaffiitti ta'e akkamitti of ibsitu? Ayyee Duula Dhaqabaa jedhama. Qaxxaladdee aanaa Finfinnee Godina Arsiidhaati. Ganda qotee bulaa jalloodii dadhaladhe. Tole. Akkuma ijoollee baadiyyaa akkuma qonnaan bulaa keessa dadhabe akkuma qonnaan jireenya qonnaa jiraachaa ture. Tole. Achi booda akkasii jiraannu 1997 akka lakkoofsa Habashatti roorroon guddaan mormiin guddaan mootummaa biyyattiitti ka'aa ture. Tole. Morma sana illee mormii sana geggeessaa turre. Achi booda mootummaa inni adamsuu jalqabe achuma jalaa baqachuudhaan gara dhaabbilee siyaasaa hidhannoon falmalitti ce'uu jalqabe. Tole. Si booda akkasitti wal morminuu wal falminuu iyyuu boodarraa jalqabaaf gara biyya keessaa fiinee gara Oromiyaa jechuudha. Tole isa sana gaaffii deebina. Haa ta'u obbo Duula Dhaqabaa kuni mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessa yookaan mootummaa Itoophiyaa keessa yeroo dheeraa nama turedha odeeffannoo jedhuun qaba. Dhugaadhaa kuni? Dhugaadha. Yeroo dheeraaf gara waggaa 10 murtii waggaa 10 qabadheeti mana hidhaa wayyaanee ture. Eessatti hidhamtan obbo Muhammad? Yeroo jalqabaatiif aanaa Shaashamannee magaalaa Shaashamanneetii qabamee magaalaa Hawaasatti na hidhanii. Tole. Achi booda dararaa guddaa dhageeffachaa dararaa turanii achi booda gara mana hidhaa maakalaawii na geessanii. Mana hidhaa maakalaawii kun sadarkaa 4 qaba. Tole. Tokko mana dukkanaa jedhama, tokko mana xaawulaas jedhu. Tole. Tokkos maali sharaatee maalitti moggaasanii, tokkos mana lafa jalaa maal jedhu. Sarkaa kanaan na hidhaa turanii qorannaa namoota beektanii namoota akkas godhanii mootummaan waliin mormaa turtan himaa jechaa jararaa duraan gaa turanii manoota hidhaa Qaallittii maakalaawii kana keessatti. Tole. Yeroota dheeraaf akkasuma gochaa turanii booda ijoollee lama iddoo dhalootaatiinis gargar ta'anii amma fakkeenyaaf Mootii Kumalaa Galataa Shawaa Lixaa naannoo Shukuteeti. Tole. Isumallee achumaa qabanii anaa Shaashamannee dhaladhee waliin nu fidanii galmee tokko akka waan galmee saaqanii godhanii maakalaawii nu haasanii reebicha yeroo dheeraa nurraan gaa turan irraan booda gara mana hidhaa Qaallittii nu geessan. Tole. Mana hidhaa Qaallittii kanattis dararaan guddaan nurra gaa ture namni kamiyyuu seera dhiyaatee mana murtii dhiyaatee qorannaa isaa fixee mana sirreessaa ga'e taanaanii nagaan murtii isaa eeggachuu isarra ture jechuun.
nagaa murtii kana eeguun hogganii fakkeenyaaf naaf mootii kumalaanoo jedhamu galmee tokko waliin qabnu ture. Naaf isa nureebaa turanii mana dukkanaa guba qaallitti geenne mana sirreessaa seeraa kan isaan jedhan san geenne iyyuu achuma mana dukkanaa jala nuyiidhaa turanii murtii mataa nu beekan murtii biraan murteessanii aga ji'a afurii maatiin qunnamtanii lafa jala hidhamtan jedha lafa jala nuyiidhaa turanii. Tole. Hidhamaa keessaan baasanii adda nu laalaa turanii achi booda dukkasi nureebanii manuma dukkanaa sanin na dhiisanii booda mootii baasanii galmee kiyyarraa adda baasanii. Tole. Himannaa biraa itti saaqan isatti galmee san keessaa baasanii jechuudha. Tole kan mootiitti hin deebina gaa ammas mee yeroo hidhamtan sana magaalaa Shaashamanneedhaan qabame jettan. Magaalaa Shaashamanneetti dhimma maaliitiif isin qaban? Eenyutu isin qabee maal goote immoo isiniin jedhan qabamtan sana jechuudha. Kaayoo nu qabee poolisii Oromiyaatii fi tika Wayyaaneeti. Tole. Itti gaafatamaa tika kibba Oromiyaa kibba Itoophiyaa Yaared nama jedhamutu nu qabee poolisii Oromiyaa wajjin poolisiin federaalaas jira. Amma gorsa addaa muummicha ministeeraa ture yeroo Mallas hin duune sana fakkaata. Tole. Nama kanatti nu qabee hawaasatti nu hidhe. Maal goota isiniin jedhan? Waan qulqulleessanii jira si shakkine jedhaniituma nu qabanii achi booda ammoo miseensa adda bilisummaa Oromooti maal nu jedhanii lakkaan miseensa adda bilisummaa Oromoo hin beeknu hanqotee bulaadhaa wanta hin beeku hin jiru jedhanii ture waggaa ji'a afurii qaallitti jedhanii nattumaa turan. Tole isa booda gaa gara hawaasaati gara maakalaawwiitti na dabarsan jettanii maakalaawwii keessatti immoo hima tokkootiif kan mootii gargar baasan jettan mootiin kun eenyudha? Mootiin kun dhalataa Shawaa Lixaati Shukutee ganda jedhamtu dhalataa. Tole. Ani isas hin beeku innis nan beeku. Achuma booda wal barreeffamanii achuma waliin nu fidanii innis dura hidhaa keessa ture ji'a tokko immoo lamaaf gallakkisanii gaafa qabamammoo fidanii qabanii hidhanii. Tole innis achuma Shaashamannee irraa qabame? Lakka Finfinnee maa qabame Finfinnee jiraata inni dhalataa Shawaa Lixaati. Tole isa booda maakalaawwiitti jechuudha kan walitti fidan. Walitti dhufanii wajjin nuree baabanii waliin beennu yennee nu dadhabanii akkasuma nu kaa'anii waggaa tokkoof wayi qaallitti hidhamne booda mana dukkanaa nu galchan jechuudha. Qaallitti keessa manuma sirreessaa jarri jettu mana keessa manni dukkanaa jira ka addaa. Tole. Biiroon beelinatiis jira katika warraa kun. Achuma achi jalatti lafanii nu baasanii nu reebaa turanii yeroo dheeraaf turchi nu godhaa turanii mana murtii irraa nu hambisaa turanii beellama mana murtii qabna mana murtii feekii warraa kana. Nu hambisanii nu reebaa illee dukkanaa jira mootii gaafaan baasanii mana maakalaatti deebisan haga waggaa tokko wayidhame booda. Tole. Achi deebisanii nama dukkanuma na dhiisanii dhagaa ji'a afur lafa jala na hidhanii achi booda mana murtii nu dhiyeessanii mootii kumalaa galmeen isaa cufameera. Bilisa himannaa kanarraa bilisa jedhanii mootiin irraa adda baasanii himannaa biraatti banan. Tole. Ammoo himannaa saniin hundumaa mana dukkanaa san jiru waggaa 10 murteessanii. Tole. Achi booda mooraa. Waggaa 10 natti murteessan jettan. Manni dukkanaa isin jettan kun qaallitti keessanii? Qaallitti keessa jira manni dukkanaa. Tole agam turtan achi keessa? Ji'a 4 ture mana dukkanaa san keessa. Haalli mana dukkanaa sun maal fakkaata? Qofaa keessan achi keessatti hidhamtan moo mana dukkanaa hedduutu jira achi keessa ilmaan Oromoo dararaa wal fakkaataa argan jiru achi keessatti maaltu isin mudate achi keessatti? Achi keessatti dararaa guddatu jira. Mana hidhame keessa nama qofatu hidhamaa ture. Manattiin gubbaan mana poolisii waardiyaa irra taa'u jira. Jalli mana dukkanaatiin nama tokko qofatu keessatti hidhama. Nama hin ciibsitu. Dhaabattee akkuma gidaarumatti hirkachuu maal malee ciisuun hin danda'amu. Tole. Baay'ee dhiphaadha. San keessa namuma tokko fayyadanii akkasiin dararaan sun nurra gahaa ture. Namoonni baay'een dararaa sanii itti tumaasanii fi namoonni baay'een achi nu biraa wareegamaniiru. Manuma qaallitti kan keessatti. Kan du'antu jiru? Kan du'anis jiru. Ofumaan jechuudha moo humna waraanaa yookaan humna tikaa achi keessaa tajjeera? Reedichuma isaaniitiin. Tole gaamee yeroo ji'a 4 achi keessatti hidhamtan sana maal isiniin jiru? Maal isin gaafatu? Haalli achi keessa maal fakkaata ture? Gaafiin takkas hin jiru. Kanas balleessitan jechuun hin jiru. Kanas tole hin jiru. Gaaf dura achi nu galchan qofaa isin as keessas teettanii waa'ee Oromoo haasaa jirtu nuun jedhanii gaaf dura nu qaban malee achi booda wanti ni gaafatan jiru. Ji'a 4 achuma calcanii tuune jedhan. Tole achi keessaati gaafa dukkanaa sana keessaati isin baasanii waggaan 10 isinitti murtaa'ee eessatti hidhamtan sana booda? Kana booda akkasuma adabbiin isa irra jiru. Adabbii sana maatii qunnamuu hin danda'u. Maatiin na qunnamuu hin danda'u. Achuma jalatti na hidhanii mooraa biraan baasanii kaanii fi mooraa 7 qabdi qaallittiin. Tole. Mooraa 6 kan jedhamu mooraa warra karaarra bulu itti hidhamtu jira. Karaarra warra yeroo roobaa yeroo roobni dhufu karaarra baqatanii akka wayii uumanii hidhaman jira warri daandiirra bulu kun. Achittis ammallee ji'a 4 na hidhanii achi booda gara
baatu nageessan magaalaa magaalaa Zawaa jechuudha. Tole akka itti gaachii keessaa gam turtan? Qaallitti waliigala qaallitti gara waggaa 3-4 akkas. Tole sana booda gara kamitti isin dabarsan? Gara Zawaatti na dabarsan. haa ta'u gaamee yaada maneedhaa qaallitti irratti naannachaa jirtan kana biroo osoo hin darbin maneedhaa qaallitti kana keessatti dararaan ilma Oromoo dhaga'u maal fakkaata? Himannaan isaanii maal wajjin kan waliidhatuudha? Haalli hidhamtoota Oromoo achi keessatti wanti yaadattan yoo jiraate wanti isin quunname isiniin isa ta'u ilmaan Oromoodhaaf. Baay'ee dararaa guddatu jira. Namoonni baay'een toorchiin doriyaanii akka Tasfaa'uun Camadaaf akka Nimoonaaf achuma keessa nu wajjin turan achuma nu biraa wareegamanii reebichuma isaaniitiin jarri kunniin jechuudha. Ka ammas keessa dararamaa jira. Mannaan isaan nu bananiini shoror keessaa nuun jedhu. Mana murtii sodan akka nuun jedhu. Maal nuun jedhe manni murtii olaanaa dhaddachi lammaffaa isatu nu murteesse. Namni keenya baay'een isaa dhaddachi lammaffaa kanatti ilaalama. Abbaan murtii sunniin ka jidduu tokko Aadam jedhama kun cinaa mirgaa taa'u keessaa Abraa jedhama kun eenyu Lataamoo jedhama sun kan baatana fakkaata. Waggaa 20 እነዚህን ኦሮሞዎችን jedhee afaan Habashaa kanaani እነዚህን ኦሮሞዎችን እድሜ ስንላቸው ይስቃሉ ሞት ስንላቸው ይስቃሉ አስር ስንላቸው ይስቃሉ እንዴት እናርጋቸው ማለት ኑ ሂናለ ሂንሳምኔ mirga namaa takka sintunne Oromoo ta'utu yakkate eenyu dhaa turan yeroo sanitti. Dhaddachara taa'ee akkas jedha? Dhaddachara taa'ee akkas jedha Fissaa Abrahaa namni jedhamu Tigireedha. Tole. እነዚህን እንዴት እናርጋቸው እነዚህን ኦሮሞዎችን ነው እንጀ yeroo isinitti murteessan sana maaltu isin irratti argameenna ragaa maaltu isin irratti argameenna isinitti murteessan? Ragaan takka illee hin jiru namni nurra geesses hin jiru ragaa akka shalabbee madaandii irraa guuranii amma warra tika jira tika olaanaaf gadaanaa giddu galeessa jira tika sadarkaa 3 qabdi wayyaanee. Tole. Tika akkanumaan karamarraa guurteeti namarra geessanii mallaqa kennaniif faatu jira waa eeruu iddoo maleestiroo iddoo mana nyaata mana dhugaatii irra deemanii eeruuntu jira jettee. Tole. Warri kunniin namarra geessa akkamiin yennaani himannaa gaafsi banan ofumaa qindeessanii uumanii si himatu waan taateef himannaa qindeessanii si himatan kana garagalcha kennuufi. Tole. Garagalcha kana qo'achiisanii gaafa ragaa gaffidu. Akka itti ragaa namatti baasu. Kama waan takka fuula kee hin beekne siffidu. Tole. Amma nu fakkeenyaaf nama agasii keessaa mootiin nu keessaa bahee namni kun waliin hafee nu galmee birraa margaa jedhamnee waamamna. Tole. Ragaan nas fidan fakkeenyaaf nan barreeyyuu kaminni yennaa waliin wallaale ይሄን ይመስላል jedhee እኔ ከሁለት ዓመት በላይ ቆይቻለሁ አለያቸው ፊዚካላቸው ተለወጠብኝ ይላል ቤኩ namni kun waggaa 2 dura ture kanan arge amma qaamni isaanitti jijjiiramee jira jedhechuudha namni ragaa irratti bofu akkas jedhee ammoo nuyyuu argine inni tole woluun argine homaa waliin nu hin qabne wanti marsee waliin nu hin qabne saduma tole kanumaan Oromoo yakki guddaan Oromoo ta'uudha mootummaa wayyaanee biratti. Manidhaa sana keessatti waggaa meeqafaatu namatti murtaa'a ilmaan Oromootti? Haajaa kolugaltummaaf baqataa yookaan immigireeshiniidhaan wal qabatan irratti tajaajila gorsa seeraa kennuun beekama. Dhimmoota kanaan wal qabatan biroo irrattis abukaatoo ta'uun tajaajila. Barakat Saamu'eel Baambarii Attorney at Law. Teessoon 7826 Eastern Avenue, North West Suite 409, Washington DC 20012. Dhimmoota baqataaf kolugaltummaa wal qabatan irratti gorsa yookaan gargaarsa yoo feetan lakkoofsa bilbilaa 143 763 1991 irratti bilbiluun mariisuu hin dagatinaa. Barakat Saamu'eel Baambarii Attorney at Law. Manidhaa sana keessatti waggaa meeqafaatu namatti murtaa'a ilmaan Oromootti jechuudha? Ilmaan Oromootti umurii du'aa 18-15 kunniin 10 salphaadha amma 10 fa'i ni mannuuyyu 5 fa'i ni mannuuyyu nu achi keessatti maaliif xiqqa warra nu achi olitti jira waan taateef nama hidhamaa gaafiif dhuftanii deemtan fakkaattu nuun jedhanii beektanii murtii achi olitti jira waan taateef amma fakkeenyaaf jaarollee dudulloomaa fa'a 17-18 murteessan namoota keenya baay'inarraa olii wallaallee galmeen waamna maqaa hin beeknu waan taateef namni baay'ee waan ta'eef galmee 35 jira galmee 33 jira galmee 20 jira kanaaf adda baasuu hin dandeenyu. Namooti isin waggaa 20 oliitti murtaa'e kan ofii beektan kan yaadattan ni jira? Fakkeenyaaf amma Najiib mucaan jedhamu jira
Ammas manuma daddaramaa jira. Amma qaallittii irraa gara zuwaa eeggatanii mana dukkanaa zuwaa jira. Rasaataan qaamni isaa sun miidhamaadha. Zinaabuu ka jedhamu jira galmee isaati. Jaarsi manguddoo jira. Sardaa yookiin seesalamiin jedhaniini. Ammallee guuttamaa jedhaniini nama bahaati sunillee jaarsaa. Xaafaa jedhaniiti sunillee nama guddaadha. 17 namni sadiin kunniin. Warra kana irratti ragaan itti funaanamee ragaan itti ba'amu kuni bifuma silaan kan qindaa'edha moo ragaa dhugaadhaan waan haqa ta'etu ragaan irratti ba'ameeti kan umurii kana namatti murteessan. Ragaan takka illee hin jiru. Ufumaa isaaniitii namarra geessu. Ufumaa isaaniitii garagalcha himannaa yoo si himatan qindeessaniitu akkuma sila dubbachuuf ibsuuf yaalisanitti. Ufumaa isaaniitii qindeessanii kana jennee himannaa kana jedhanii nu rageessanii barreessanii kennuufi achi booda maneedhaatti deddeebisanii si ilaalchisu yoo danda'ameef adda baafatee isa jechuu danda'a. Gara caalu namni keenya kunoo isa kana eebalu amma fakkeenyaaf Mahammad isa kana jedhee ragaan waan an dalage miti anumti kana ta'uyyuu ragaan nama himu hin jiru. Fuudhuu namni beeku hin jiru. Kanaaf akkanumaan amma namni sadiin si hime kunniin amma jaarrolee beeke. Xaafaa fi guutamaa sardaa siin jiru kuni jaarrolee amma murtii isaanii waggaa 17. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa Oromootni achi keessatti mana hidhaa sana keessatti hidhamanii waggaan amma kana itti murtaa'u kuni hojii maaliifaarraa warra qabamanidha? Warra waraana keessatti qabaman moo maalitu hojjetanii warra qabamanidha kun? Kun qonnaan bulamaa namuma maatii isaa horatu maatii isaa irraa qabanii deeggaraa adda bilisummaa Oromooti maal jedhaniituma qabu malee wanti inni hojjetu akka jiru maatii kee guddifadhaa jedha kun maatii biraa qabamee dhufe malee wanti inni hojjetee akka illee hin jiru ragaanis hin jiru yoo wal dubbifnus wanti bakka akkasii walitti himna. Tole namootni kun kan himannoon isaanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin wal qabata moo himannoo biraan irratti banamus ni jira? Ilmaan Oromoo achi keessatti waggaa dheeraan itti murtaa'u kun jechuudha. Maqaan nu moggaafamee nuuf kennamu adda bilisummaa Oromooti. Tole haa ta'u egaa waggaa 10tti murteessanii sana booda waggaa 3 gara ji'a 6 qaalittii keessa tureen gara baatuutti na dabarsanii ibsanii. Sana booda gara baatuutti ofii keessa isintu iyyateen naannoo isin dabarsan moo maaliif gara baatuutti isin dabarsan? Gara baatuutti iyyadhee achuma kadhadhee dadhabee baatuutti dhabnee nutti ture baatuun lafa bal'aadha. Kaloon isaa xiqqoo waaqa ta'e mirga hidhamaas guddoon dhiibanii yoo guutumaan guututti bilisummaanis hin jirre akka ta'e gara suullaa nu gara iyyadheetumaan achi nu jijjiiranii booda nama murtii xixiqqaa qabu fiffidaa turanii nama hidhaa hiikamuu ga'e fiffidaa turanii achi booda qilinxoonis eebbifame. Nama keenya gara zuwaayyuu fiduu dhiisan namni keenya zuwaayee fedha. Baay'inni isaanii maaliif kaloo isaa bal'aadha duriyyeensi jeequs hin jiru poolisiif maaliinis walitti hin dhuftu qulqullinni isaallee aga ta'e achi wayya badhinni lafaa. Kanaaf namni keenya achi filatu. Achi filata jarran achi hin geessitu. Tole qilinxootu baname tan qilinxoon yeroo suma baname jechuu keessanii? Qilinxoon yeroo sani baname ani ittiin hidhamne malee ijoolleen na biraa achi deemanii hidhaman jiru ani achi hin hidhamne. Baname kan inni yaadatu laata? Qilinxoon akka jiratti 1903 na fakkaata. Manni hidhaa sun iyyuu kan inni baname bara sanadha? Qilinxoon kun? Jidduu sana addan baafadhu jidduma sana yeroo isaan illee mammaidhaa jira. Naannoo 2003 fi akkasa fakkaata. Tole isa booda egaa namoota hedduudha kan gara Qilinxootti ergamaa ture. Qilinxootti akka jiruun haarofni qabamus kan dura hidhamee murtii guddaa qabus garasuma ergamaa ture. Isin hin gaamma gara baatuutti isin dabarsan? Baatuu keessaa gamiif turtan? Baatuu keessa hidhaa naasee hundaayyuu achi ture achuma hidhamaa ture booda ani iyyannaa akka waggaan 10 natti ulfaata hidhee ol iyyadhee ture. Oliyyannoo sana waggaa 10 murteessan booda ol iyyadhee ture. Tole. Oliyyannoo sana gaan hidhaa san gara waggaa ammaa turuu maleeyyuu waggaa 6 wayii naa hidhameeru. Homaa isaaniitii dhufanii baay'inaan jedhan. Maaliif akkana baasan hin beeku waan isaanillee murtiin sirraa qabdu hiriiranii nan baasnes gannaamaniituma adda irraa jalqabdee baay'ee hiikamteef gali. Nama tokkoonis waliin ka dubbattu hawaasummaa kamiinuu nama wajjin ka gootu. Cidha namaas walgahii namaas kadhattu akkas hin argine kan ganna lakkisan. Waggaa murtii waggaa 10 isa udumaan hin xumurree jechuudha. Waggaa 6 hidhamtanii jechuudha. Waggaa 2 wayii turtanii achi baatu. Baatu waggaa 2 wayii turan fakkaata. Egaa yeroo mana hidhaa sana keessaatii baatanii waraqaan isinii kenname waraqaan qulqullinaa bilisa ta'uu keessan bilisaan gadhiifamuu keessanii
waraqanni isinii kenname jira? Waraqaan kama karraan bahu naa kennanii yeroo karra bahu poolisiitu nama dhoggaami. Waraqaa haa bahu fayyadamatti barreessanii kuma natti kennanii. Tole. Wanti biraa kan akkana hin jiru haa bahu karra jedhanii nama gabbaa'ee anta gabbaa'ee bilbila maatiis hin beeku magaalaa keessatti nama gaafachuuf dhufe. Eessaa dhufe hin gaafadhiituma. Laftillee haaraa naa taate boodaan gara maatii eegaleechuma. Egaa kan mana irraa baatan bara kamidha? Mana dhaatii 2004 bayna fakkaata. Tole. Bara 2004 isa mana irraa baataniin booda maatii keessanitti deebitanii jireenya keessanitti fuuftanii jechuudha. Tole isinii fuutanii maatii hortanii qabdu? Maatii qaba. Ijoollee 3 qaba. Tole. Sadan dhiira. Tole. Tokko gabaa'ee lama immoo hidhamin duraayyuu qabaa jechuudha. Tole. haa ta'u egaa maaliif akkasiin biyyarraa baatanii gara boodaatti itti dhufna mee mana hidhaa sana keessa yoo turtanii namoota Oromoota lubbuudhaan darban kan maqaadhaan yaadattafaanii qabdu? Namoonni baay'eedha maqaan yoo yaadadhee fi namni tokko yeroo Tasfaan Camadaa. Tole. Nimoonaa Xalaa'oon fa'aa. Tole. Tokkos Kadir Meemilaniin sanis mormidhaatti du'ee baheeti. Mana hidhaa kam keessatti kun? Mana hidhaa Qaallitti keessatti kunniin. Garii gabbaasaatuma namni tokko gabbaasaatuma tumaa dadhabsiisaa tumuma sanirraan kan ka'e du'a asin nama dubbisaarraa nama akkamitti dhufee mana hidhaa kanas dubbisaa jedhaa dhufaa toorchi godhuun beektee. Akkuma dura siin jedhe mana hidhaa addaatu jira. Mana hidhaa san keessa mana hidhaa addaatu jira. Mana hidhaa addaa san keessatti achuma baasaa toorchi godhu waan eenyutu isin gaafata kan akkamitti isin gaafata. Booda akkasiin nu dadhabanii nu reebanii dadhabnaanii maatii keessanii fi maatiin keessa baay'ina maatii keessaniitiin kaardii isinii kenninaa jedhan kaardii nama isin gaafatu mana hidhatti. Kaardii kana hiriyoonni keenyas nu gaafachuu danda'an. Maatii nama maqaan isaa abbaa tokko ta'e nuun malee nama biraa nu gaafachuu akka hin dandeenye. Kana gochuuf galmeessanii nama nu gaafatus to'achuuf jechuudha. Nama sanniin maqaa isaanii kenninee dirqama yoo dinnes namni waan saamunaan bitannus nuuf fidu hin jiru. Kana waan ta'eef hayyee maqaa namaa kenninee maqaa maatii jechuudha. Bifa saniin nu gaafachaa turan. Kana booda namni kan biraan dhufee isin dubbisuu hin danda'u jechuudha maatii keessanii. Wanta akka namni tokko dubbisuu hin danda'u. Mee reebicha achi keessatti Oromoota biroos haa ta'u isin dabalatee qaqqabu akkam faatti nama reebu haalli isaan ittiin miidhaa namarraan geessisan kun maal fa'aa fakkaata waan yaadattan fa'aa qabdu? Toorsiin isaanii adda. Fakkeenyaaf akkuma nama akka nam tokkotti iji tokko na gurri tokko na dhaga'u ilkaan kanneen qeensi miilaa narraa buqqa'ee jira. Namoota baay'ee akkasuma godhanii irra buqqisanii qaamni isaanii qeensi isaanii ilkaan isaanii irra buqqa'ee akkasuma toorchi godhuu hidhanii rarraasanii akka waan wanni ta'ee. Achuma keessatti isin irra ga'e kun yeroo isin reebanidha? Yeroo machin reebanii maakalaayifaatti Qaalitti deebines Qaalitti kan kanaan akkas dararaa kanneen nurraa hin gaafatan. Tole haa ta'u egaa mee ilmaan Oromoo hundumtuu gaafa mana hidhaa sana keessatti hidhamu yookaan biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo himatu maqaa adda bilisummaa Oromoo itti maxxansa. Agarraatti kan hin dhageenye. Maaliif maqaa adda bilisummaa Oromoo kana namatti maxxansa? Dhuguma ilmaan Oromoo hundumaatu adda bilisummaa Oromoo wanta deeggaruuf yookaan wanta jajjabeessuudhaaf moo wanta addi bilisummaa Oromoo mootummaa sanarraan miidhaa irraan gahaa jiruudhaaf moo maaliif maqaa adda bilisummaa Oromoo kennaaf ilmaan Oromoof gaafa gara mana hidhaatti geessu? Yeroo sanitti dhaabni hidhannoon uummata Oromootiif hin falma jedhee yaades hin jiru. Namni sunis dhaabni biraas hin jiru. Duras isumaan wajjin seenanii kanumaaf sodaa isaan irraa qabu. Uummata Oromootiif kan dhaabbatu isuma kan jedhu irraa ka'e na fakkaata. Maqaa biraa moggaasuu dhabee. Kanumarraa kan ka'e ABO jedhanii booda immoo shoror keessa jijjiiranii. Addi bilisummaa Oromoo miidhaa mootummaa kanarraan geesse hin argine. Mootummaa kanas dhaabbatee isaa waraanus argine. Isa dha'us hin argine. Ta'ee jedhaniituma sababa uumanii Oromoo duuba deebisuuf qabeenya isaa irraa jireenya isaa irraa maatii isaa irraa duuba deebisuuf waan ta'ee jedhanii uuman malee addi bilisummaa Oromoon baay'ee biyya keessa jira. Addi bilisummaa Oromoo asiin mootummaa akkana godhee lafa kanaa qabate kan jedhamu dhageen hin argines. Kanuma ta'e jedhanii sababa Oromoo ittiin cabsuu fedhanii sababa Oromoo ittiin cabsuu barbaadan malee maqaa biraa akkuma maal jedhan Oromoon wantuma nyaates nyaatu yoo waraabessi yoo jeedallis nyaatte yoo namni ajjeese yoo wanti nyaates nyaate waraabessuma nyaate jedhu. Akkuma sani
kamiinuu caalaa isaanii dhaabuma ABO jedhu kana nuu kennan. Sanuma malee waan haarawaa hin argine anis argama san ta'ee itti maxxansanii ta'u maqama kana moggaasanii Oromoo ittiin haa miidhanii malee hin argine wanti inni qaama biraa irraa miidhaa geessu dhaaba sanis hin argine ani. Amma gaa isaan kun adda bilisummaa Oromooti jedhu. Namni tokko yoo biyya keessaa falmatee adda bilisummaa Oromooti jedhanii itti maxxansu nama miidhuu barbaadan hundumaa yoo adda bilisummaa Oromoodhaan itti maxxansu jechuudha. Namoota yaadattan qabdu namoota miseensa adda bilisummaa Oromootu hin ta'in iddoo adda bilisummaa Oromoo hin beekin akkasumaan miidhaan faachi keessatti irra ga'eefa nama yaadattan ni qabdu. Amma gurbaa wayii yaadadha. Naannoo magaalaa Mojooti. Tole. Taliilaa Roobalee jedhaniifi. Wanta takka wanta siyaasaa inni quba qabu hin jiru. Takka. Asuma fuudhanii ABO jedhaniini waggaa 16 murteessanii daa'ima takka qabaa. Wanti inni beeku hin jiru. Gaaf kaanii miidiyaan dabarsanii maal jedhanii miidiyaa Itoophiyaa kanaani. Inni Taliilaa Roobalee waagaachuun haaganyuu jedhan miidiyaa isaaniillee. Ilaala waan naamusa hin qabne. Kaaniif miidiyaa isaanis naamusa hin qabne. Inni Taliilaa Roobalee miidiyaa waagaachuun haaganyuu maal jechaa jira miidhuu akkanuma dirqiin nu laachisu muriisi mitiree TV isaanii dirqiin nu laachisu maneedhaa keessatti maaliifi waan biraa ilaaluu hin dandeenyu miidiyaa biraa ilaaluu hin dandeenyu sheeree ofii murteeffannee miidiyaa kana miti kana ilaallaa kana daawwanna kana dhageeffanya jechuu hin dandeenyu akkuma waan dirqii waan nu laachisan fakkaatu itti naqanii dubbatanii horee TV banu jira waan nurra raawwatanii waan biyyatti jirtu biyyi akka dansaa akka jirtu nu fakkeessanii miidiyaa isaanii laachisu achuma mucaan kun wanti inni beeku hin jiru Taliilaan kun qaama isaa dheeraadha ijoollee malee qaama isaa dheeraadha waggaa 16 wanti inni beeku takka illee hin jiru sheerii dalaga beeki sheerii Itoophiyaa baanan kana dalagaa harka qalleessaa ijoollee ofii isaan guddifataa manaa qabaa daa'ima tokko qabaa achumarraa fuudhanii waggaa 16 akkanatti murteessanii barattoota baay'ee hagachii baanis ka ajjeesan jiru ka amman beeku mucaa naannoo gara horrooti na fakkaata tarreessaa jedhanii ka yeroo yuunivarsiitii Ilobba Oromoo Jimmatti fudhanii ajjeesan wayii. Ijoolleen kun manidhaa keessatti dararamaa turanii gaabbaanii fi ajjeesan. Manidhaa irraa erga baanii booda. Erga baanii booda manidhaa keessa rarraasanii ajjeesan tasfaa'uun tarreessaa jedhanii mucaa kanaan. Ayyee. Kanaaf nu alattis du'umaa alattis hidhamaa manidhaattis hidhamaa adda bilisummaa Oromoo isaan jedhatanis hin argine isaan ammoo isaan nu moggaasaniituma nu hidhuu nu murteessu jireenya keenya irraa nu qisaasu kanuma jechuudha. Haa ta'u egaa yeroo bara 1997 haalli jeequmsa adda addaa shororkaan adda addaa wanta turee fi nu adamsuu eegalanii sana booda nisi gara dirree waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf yeroo tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna gaafii immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf gaaf nyaata mi'aawaa hiriyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu AB's Ethiopian Restaurant and Event Center Qunnama Teessoon 1042 South Berea Street Aurora Colorado Zip code 80012 Bilbilli 303-350-7162 AB's Ethiopian Restaurant and Event Center. Haa ta'u egaa yeroo bara 1997 haalli jeequmsa adda addaa shororkaan adda addaa wanta turee fi nu adamsuu eegalanii sana booda nisi gara dirree waraana bilisummaa Oromootti dabalame jettan. Bara 1997 sana jeequmsa akkamiitu ture? Waan akkamiifaati kan akkasiin rakkoo keessa buutan isin godhe jechuu kooti? Dhaabbileen siyaasaa karaa seeraatiin mootummaan mormaa turantu ture. Tole. Sababa sama sabeeffateeti mootummaan fakkeessee dimokiraasii fakkeessee karaa dorgomuu dandeessan maal jedhee achi booda immoo nama hidhuu nama adamsee nama ajjeesuu jalqabe. Inni illee ari'aa tureen jala dhaabbachuu hin dandeenye achuma gara kibba Oromiyaa kana baanee gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu danda'e.
Tole yeroo sanatti haala filannoo sanaan wanti isinirra ga'e hidhaan yookaan ari'atamni isinirra ga'e tureera? Yoo san reebichuma qabanii akkanumaan akka hiriiratti namni fincilaa ture keessatti nurra ga'e malee harkaan nun qabne jalaa baqannee baane. Tole haa ta'u egaa sana booda gara dirree waraana kibbaa yookaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO zoonii kibbaatti hin dabalame jettan. Inni kun eessatti argama? Naannoo kibba Oromiyaa ta'ee tasiin naannoo Sololoo maal jedhamu ture. Tole haa ta'u egaa akkamitti dabalamtanii akkamitti isin simatanii garasiitti deemuudhaafis immoo akkamiin daandii argachuu dandeessanii haala akkamiitiin isin simatan waraanni bilisummaa Oromoo? Dabballeen bilisummaa Oromoo turanii biyya keessaa haaluma sanniiniin irraan qunnamtii arganne karaa saniin gargar waraana bilisummaa Oromoo seenuu dandeenye haala dhufetti ammoo simannaa gaarii ture waraanni ajaa'iba wal jaalataa tokkummaa isaa namatti tola. Tole. Achi booda mooraa leenjii deemee leenjiillee haaluma gaariin leenjii harkaa leenjii jajjabee kan fudhanneetuma gara ramaddii keenya deemee jechuudha. Hagam turtan egaa waraana bilisummaa Oromoo keessa? 97 guyyaa jedhamutti waggaa afurtama akkas ture na fakkaata. Haga bara 2001 jechuudha. Kun akka lakkoofsa Habashaatti. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 3 oliif yookaan gara waggaa 4 yeroo turtanii achi keessatti haalotni isin argattan maal fakkaataa? Jabeenyi waraana bilisummaa Oromoo hagam akkam ture yeroo sanatti laafin akkamii faatu jira yeroosi haala achi keessatti dabarsan keessaati maal yaadattu maal dhaggeeffattoota keenyaaf qooduu dandeessu? Bareeda waraanni tokkummaa isaa jaalalli isaa baay'ee bareeda ture waraanni ammoo hooggansa gahaa dhabuu hooggansi dimokiraasiin achi keessaa dhabamu iftoominaan waan ta'uu qabu haasa'uu waan barbaadde waan dubbatamuu qabu dubbachuu dhabuun hin jira. Namni waa dubbate ammoo ergaa diinaa qabda jechuun hin jira. Ergaa diinaa qabda shakkiin hidhuun sadarkaa ajjeechaallee ture. Ijoollee sababa sanii namoonni isaan wajjin dhufanii isaan dura dhufanii dhabamuutiin sammuu isaaniitti qabanii ni jiru. Yeroo sanitti dubbachuuf yoo yaallee jennu ijoolleen keessaan akka garaa jalaatiin hin dubbatinaa namni akkanaa dhumeeraa lakkaanuun jechaa turte nama dubbateef fixaa jiranii lakkaanuun jette. Akkanumaa irree cal jennee nama bobba'eera jedhaati isaan tarkaanfii biraa irra fudhataa turantu ture. Balokkam ta'ee yoo jennu bobba'ee jedhanii yoo asxaan numna ammoo akka tarkaanfii irra fudhatanii isaanuma keessaa nutti himanii. Kaawwan ammoo firiizoonii jedhanii achumatti hidhaniini. Kophee irraa yaasanii maal akka shakkii qabdaa eenyus ergee maal jechaa hidhaa turan barattoota yuunivarsiitii fi hojjettoonni mootummaa barsiisaan tokko qaabatu jedhama aanuma shaashmannee sanii. Tokko Jamaal jedhama aanaaf Sinageelleeti. Tokkollee mucaan Dastaa Wayinni jedhama sunillee aanaaf Sinageelleeti. Tokko ammoo Mustafaa jedhama aanuma Sinageellee baadiyaa keessa gara Leettis jedhama. Naannoo sanii haadhaa tokkocha waan nama ajaa'ibu Mustafaan kuni. Naani fira dhiigaatii yookaan durbii beekteef. Isallee akkasuma tarkaanfii irra fudhatanii ijoollee gara 40 wayiiti mucaa wayiillee badhaadhaa jedhanii maqaa qabsoo isaa taarikuu jedhuuni mana hidhaa wajjin turre. Toorchi godhanii harki naafatee mana hidhaatitti ajjeesuuf sadarkaa boolla qotanii jedhanitti guyyummaa isaan geenyee fi sakattaa mootummaan keenyaa kun mootummaa Itoophiyaatti walii galee yeroo tokko waggaatti yeroo tokko sakattaa geggeessaa beekte xiyyaara kakaasee asii achi. Sababii saniin uduu tarkaanfii irratti hin fudhatamne ati taarikuun kun. Warri tarkaanfii akkasiidha jechaa maaloo jettanii achi keessatti raarsatu irra qaqqabe jettan kuni mana hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti moo kun eessattidha ijoollee Oromoo kanarratti kan miidhaan akkasii qaqqabu? Moorama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra wayyaaniin dadhabdee wayyaanii harkaa bahee dhufee asitti tarkaanfiin ajjeechaa fidhaa irra fudhatama qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti. Sana jechuun bara meeqadha? Bara isaanii yaadattu gaafan jedhu erga dhaxxanii booda deemtanii hagam egaa achi turtanii boodadha kun kan geggeeffame. 2097 jechuudha akka Itoophiyaatti. Akkuma isin dhaxxanii jechuudha. Akkuma dhaqneen mooraa sanillee yaasaa tarkaanfii irra fudhatamaa ture 96 warri nu dura seenillee 97 jalqaba xumura 96 seennee warri nu dura seenes yoo gaafannu bobba'eera jedhanii boodoo dhageen tarkaanfii irra fudhatame jedhanii booda kan waliin seenillee mooraa leenjii keessaa baasanii abobboo jedhanii leenjimaan fi abobboo jedhanii mooraa biraa fidanii
achi booda tarkaanfii irratti fudhatamaa ture. Tole warri kun warra osoo isin naqin tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhamanidha moo osoo isin achi keessa jirtanii warra tarkaanfiin irratti fudhatameera warri amma maqaa faanaadhaa turtan? Oduma nu jirru warra tarkaanfiin irratti fudhatame. Ijuma keessan duratti jechuudha. Inni gorsan afoo achi mana hidhaati mana hidhaa keessa kaa'u. Manuma hidhaa qabu ofii mana hidhaa qabu jechuudha waraanni. Qoremaan dallayanii dallaa wayiiti dallawuma achuma waardii irra baatan mana hidhaa seeraa. Lafti baay'ee ho'aa lafa jechuun nameetu qoraatiin akka malee lafti leessi buufa miila duwwaa kophee irraa yaasanii achi keessa shibbu. Maal gootan jedhamaniiti warra waraana bilisummaa Oromoo achi keessatti waggaa dheeraa turanidha moo nama dhufee itti dabalamuuf jedhuuti akka ittiin calalanii baasuudhaaf tarkaanfii akkasii fudhatu? Fakkeenyi isaanii akka waan calalanii baasuuti duraanuu wanti calalan takka illee hin jiru hundi quuqama qabaa achi jiraachuu dadhabee kun barataa yuunivarsiitii kun hojjetaa mootummaati kanumaaf dhiyeessee as dhufee mootummaan uduu barbaadu mootummaa wayyaanee harkaa bahee dhiyeessee as dhufee qabuu dadhabee yoo as dhufan ammoo ka ergaa wayyaanee qaban. Kan hin beekne warruma wayyaaniin achi dadhabdee baqatee jalaa dhufee irratti tarkaanfiin fudhatama. Tole haa ta'u gaamma isin akka waraana tokkootti ni beektu humni riphee lolaan tokko dandamachuudhaa fi haala ulfaataa keessatti jiraata gaafa jedhu bakka jiraachuudhaa fi maaddeeffachuudhaa fi mijataan ta'anis dhokatee riphee leenjii kennaa socho'a. Haala akkasii keessatti immoo qaamni diinaa nama ergachuudhaan bitatee ergachuudhaan rakkoo adda addaatiif saaxiluu danda'a shakkiin jedhu jiraachuu danda'a. Isa kana isinitti fakkaatu? Wanta akka ijoolleen daa'imman kan wal beeknu kan biyya keessatti wajjumaan rakkataa turre kun ammoo qaabatoo nama isin jiru kuni bakka bu'aa koongireesiiti. Akka godina aanaatanii. Mootummaan akka malee barbaadaa mootummaa jalaliyyuu dhaabbatee wal fixaa turanii isa ajjeesuuf sanaan nama wayyuu biraa ajjeesanii nama sheekaa wayiiti bakka bu'aa isaaniiti isa ajjeesuuf sanaan baqatee jalaa bahe. Barsiisaa iskuuliiti. Namni kun mootummaan akkasitti barbaadee mootummaan nama harkaa facaasee sagalee keenya saba isaa dhabnee jedhee nama mootummaan adamsee barbaadaa isaan harkaa bahee mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti yoo inni galu yoo isaan dhaqaa irra fudhatan mee maal wanti isaan qulqulleessuuf godhan akkas hin jiru. Wanti isaan qulqulleeffama kamiinuu lolas haa ta'u sagantaan siyaasaa gargaraa ta'u malee saayinsii waraanaa tokkuma eessatti illee. Tole tarkaanfii irratti fudhatame warra kana irratti jettanii gara nama 7 nama 6 naa lakkooftanii turtan. Warri kun tarkaanfii akkamiitu irratti fudhatame miidhaa akkamiifaatu irra ga'e? Dura akkanumaan tumaniituma himaa isin diinaa maal jedhuuni namni walii galatti gara nama 40 wayiitii ka dhume nama 3 kanneen maqaa isaanii yaadadhee keessaa kaasu jira malee. Hin dhuman gaafa jettanii warri kun hin du'an jechuu keessan immoo maal? Dirreema sana keessatti immoo bobbaadhaa fi ergamanii bobbaafamaniiti kan du'an jarri kun. Dirreema sana keessatti. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhatanii jechuudha. Nama 3 maqaa si kaasuu kan hin danda'u warri jettan eenyufaadha? Tokko barsiisaa iskuuliitii Qaabata jedhama. Tokkollee barataa yuunivarsiitii injina fakkaata Jamaal jedhama. Maaluma Arsiinaati. Tokkollee Mustafaa jedhama. Mustafaan kuni fira kooti jettan? Fira dhiigaati naan Mustafaani. Warri kun hin ajjeefamanii? Hin ajjeefaman yeroo ani hidhamee galuuyyuu maatiin isaa akkam ta'ee na gaafatanii akka achuma hedduma qabsoo jira jedhee naan dhokseetu hin jal'ise. Amma gaa warri kun diinaa wajjin walitti quunnamanii yookaan diinaa wajjin warra rukutanii achirratti du'an osoo hin taane tarkaanfii achi keessatti irratti fudhatameen du'an jechuudha. Mooraa keessatti tarkaanfii irratti fudhatame malee bobbaa wayiitu hin jiru wanti bobbaanii wanta achi dhaqee jedhamee hin jiru. Bobbaa taatu wagaa yeroo hooggansi sun jijjiirameeti achi booda tasfaa'uun jawadaa fa'aa raasuun fa'aa maqsiin jedhanii manadhaa jira amma. Tasfaa'uun jawadaa kan wareegame manadhaa wareegame kanaa raasuu jedhanii maqsiin jedhanii amma manadhaa jira inni. Haga gareen sun dhufeeti hooggansa kana haga tokko jijjiiruuf yaalanii turanii. Faallaa isaanii deemuu jalqabanii jennaani. Uummatni isaaniiyyuu isaan haa qabsiisanii maal akka qabsiisan beenu isaanuu Naayiroobii dhufanii achi Naayiroobiin dhiyoodha. Booda isaanis qabaman jedhanii. Yoo isaan qabamanii xiqqoo turanii duraayyuu sababa isaanii xiqqoo wanti hundinuu dandamateeti tasgabbaa'ee ture. Isaan qabamanii waraanni iyyuu iddoo lama gargar bahee wadha'ee jechuudha. Bara meeqa kun? 2000 gar tokko ga'e 2001 akka bashatta'ee jechuu barbaadu. Achi jirtus yeroos? Yeroo san bahee an qabame harka diinaa jira. Tole tasfaa'uun camadaafaa yeroo dhufanii achi jirtuusin? Yeroo isaan as jiran an dirree kana jira. Tasfaa'uun camadaafaa masiinfaa jettan isin
achi waraanatti yeroo dabalamanii fooyya'insa wayii uumuudhaaf mannaagaa turan moo maal gochaa turan? Isaan fooyya'insa uumanii baay'ee sirreessanii turan. Fooyya'insi isaan uumuudhaaf tattaaffii gochaa turan suni waraana bilisummaa Oromoo biratti jaallataman qabaanne. Jaallatama guddaa qabaatee jaallatama guddaa argamsiisee waraannis duran bobba'u ture bobba'uu jalqabee riphee lolaa magaalaa kophatti leenjifamuun jalqabee riphee lolaa magaalaa keessaa ijoollee jajjabee humni fi jajjabaatan keessaa filanii isaan biyya keessa bobbaasuu jalqabanii. Tasfaanfaa jechuudha. Achi keessatti waraanni achi keessatti hankaafii irra fudhatamu dhaabbate jechuudha. Tole amma gaa eenyuudhaan jibbaman injiinar Tasfaanfaa eenyuudhaan jibbaman achi keessatti? Kutaa lammaffaaf ka xumuraa gaaffiif deebii obbo Duulaa Dhaqabaa waliin taasifne torbee qabannee isinitti deebina. Yeroo cufaa sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuuf 1712 irratti bilbilaa yookaan ammoo Finfinnee raadiyoo jechuun YouTube fi Facebook irratti nu barbaada. Yaada keessan nuuf qooduu warreen feetan ammoo gama teessoo iimeelii keenyaa finfinneebroadcasting@gmail.com jedhuu fi akkasumas gama Viber fi WhatsAppidhaan lakkoofsa bilbilaa 1428 irratti quunnamaa isiniin jenna. Warri telefoonaa Android qabaattan ammoo App Store yookaan Google Play keessaa Finfinnee raadiyoo kan jedhu appilikeeshinii keenya bilbila keessan irratti buustanii ittiin hordofuu ni dandeessu. Uumaan nama torbee nu godhinna kaarraa asirratti haa goolamnu. Turtii hagammaa raadiyoo Finfinnee waliin qabaattaniif ulfaadhaa kan isiin jedhu qindeessuun kan isin faana ture an Odaa Sabaati. Nagaan.